وان خليسة خفنا خفاتي خليسة رابرني برو في وقاستي وكمين اتديمنا وان جوالنا ولله لقى خيستو خليسة خفنا جنة الرانتنا وان هارايا ومني تفوفو ليسو أصوني فينتين إلالشخية دوران إلالشخية أكما حواس خية خيسة جرو أكما حواس نينا قدسي أكما برسيسوتنا قدسيتو إلالشخية سانيس إلالشي لما تجرج أكما نسنجي قامة خدتوكو خد لما دورا واني هذا خية جيجيرا خدو في أتشردي سندورا سعاد مال ترتيو خنجت تنتاتي هقون داو فول خية باوزة جنامي باوزة فول دورا ماكينة تيفا ميري فول دورا تيفا دويدا دوبا قارو إفاتي تكاتو جرامي ماكينة نقون في ديمتو واني سنجا إبسا سعاد أما تقول لما دورا باوزة نشي قدام كوني دوبا رتوري مال تجراني بيتاني أكام أكا تيسيني فيمو بوفني يقوني في جراتي eenyu nyaatanii beeytanii mixii nyaata gaafa inni du'e gaafa boofni du'e mixii santu deebi'ee bofa san nyaata kibriita tokko akkanatti isin qabsiistaniitu muka bosona guutuuf maal godha guba by the way ani gaa honestly maqaa rabbiitiin isinii kakadhaa ashamaa daawwattoota keenya hunda keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isinirraa jiraatu araantanas deebinee dhufnee mata duree amanni gaa akkuma beektan amanni dhumaa jira amanni kun osoo hin dhumne akkamitti khaleessa keenya xiinxallee laallee gulaallee maayii gaarii kamiin finna haja'u weelga jaalannee jibbinee amanni ni dhuma amata kana garuu akkamiin sammuu akkamiin fixuu qabna yookaan sammuu akkamiin irra deebinee fuula dura deemna waan jiru bal'inaa waliin laallagaa turtii gaarii mata duree haalan si barbaachistu keessattuu khaleessa kan kee guni fi yaadde aaruu fi sheenawuu fi hingoonee qofa osoo hin tahiin waan khaleessa kufnirraa kufaatii khaleessa irraa barannee boruu fi waggaastee akkamiin itti deemna waan jiru bal'inaa waliin laallagaa keessattuu ilaalchi akkamiin amata keenya raawwachuun nurra jiraata ilaalchi akkam qabna wal khaleessan goone jennee arrasitti dhiisoo osoo hin ta'in khaleessa kufne jennee arraan tana yaaluu dhiisoo osoo hin ta'in khaleessa kufne jennee arraan tana waan haarayaa uumnee itti fufuu dhiisoo osoo hin ta'in akkamiin khaleessa irraa waa barannee itti fufna waan jiru laalla so ilaalcha jechuun maal jechuudha maaliif at the end of the day jiruu teenya tanarratti bakka barbaannu fi fagina barbaannu kan nu oofu yaada keenya barsiisan tokko maal jaasiniif fakkaate honestly ilaalcha kiyya duraan ilaalcha kiyya akkuma hawaasa kiyya keessa jiru akkuma hawaasni na guddisee akkuma barsiisota na guddisee ture ilaalcha kiyya sanis garuu barreessan tokko I think waggaa 12 kasni taha barreessan tokko waa'ee ilaalcha irratti haalan kitaaba guddaa katabe kitaabni suni fuudhetiin akka projektiitti tokko waan inni jiru kana tokko jira ooltu gaafa jalqabeen jiruuti keessatti dhugumattuu yaanni kiyya jijjiiramuu jalqabeen so maal jaa barreessan kuni gaafa san keessatti waan jiruuti jijjiiru positive thinking is a little thing ilaalchi gaariin yookaan ilaalchi gaariin maal jaa is a little thing waan xiqqoodha ilaalchi amma waan xiqqoodha nu fakkaata waan xiqqoo garuu kan bu'aansaa yookaan garaagarummaan inni fidu jiru tantee keessatti guddooti jira. Gad dhaabbattanii ogguun fikka gaariitti jechuma tokkichaa kana xiinxaltan. Positive thinking is a little thing that makes a big difference. Big difference. Jiru addunyaa tanarratti jijjiiramni guddaan dhufe kun hundinuu namuma akka xiyyaa keetii namuma akka xiyyaa keessanitti ji'a sagalee dhalatee namuma afaan akkuma xiyyaa keessanitti haasa'u namuma sammuu akka xiyyaa teessanii qabu. garuu big difference maaltu fichisiisee yookaan naan jettan taate waa takka biyya guddootti dhalachuusaa hawaasa guddaa keessa jiraachuusaa maatii qabeenya qabdu yookaan maatii barnoota qabdu keessa dhalachuu isaa osoo hin tahin ilaalcha xiqqaa inni qabu garuu kan waan guddoo fideef maal inni positive thinking namu kasja by the way aniga honestly maqaa rabbiitiin isinii kakadhaa jiruuti waggaalee hudha wahan dabritana eegan if baree ilaalcha khayrit dalaguu jalqabeen boodan garaagarummaan inaan fide guddoodha. Maal jaa Bill Gates gaafa barnoota irraa inni kufee ari'amee maal ta'e gaafa san keessatti nama hedduutu itti koflee nama hedduutu kuni maangaltuu fi kuni awaamaa kuni doofaadhaa jedhanii arrabsan.
maal jee boodanii beekani Bill Gates. I failed in some subject in exam. Gaafan baradhu sanii subjectii takka takkaan kufe'anii. In some subject jechuun hundatti hin kufne subjectii takka takkaan hin kufee jira. Garuu saahibni kiyya tokko but my friend passed in all. Saahibni kiyya tokko garuu hundumattuu dabreetiti fide saahibni kiyya son jira. Now jira amma garuu eega waggoota 30-45 dabreen boodan jira. He's an engineer in Microsoft and I'm the owner of Microsoft jira. Saahibni kiyya sun kan kufin kan kufaatii hin beeyne suni qaxarameetiti Microsoft company Bill Gates keessatti qaxaramee dalagaa jira mindaawee jira. Ani garuu abbaa company saniiti. Kufiinsa dhabaa miti jechuudha kan negative ta'uuti yookaan positive ta'uuti fidu. Kufaatii sana akkamiin ilaaltaadha. Subjectii sanarratti kufee malee jiruurratti hin kufne. Fiildii yaalti sanarratti kuftee malee jiruu tanteetirratti akka hin kufne fitti himtee positive ta'uutiin if gabbistee nin danda'e. Arra kufus boruu nin ka'a. Arra natti dukkanaa'us niif. Arraan tana yooni fi naamijjaa'u baatillee boruu naamijjaa'u. Arra beekoo baadhus boruu nin bala jettee yooni fi ifitti himtee kan deemtu taate ilaalchi kan kee gabbataat ilaalchi kan kee kan pozitiivii gabbataat waggaa haaraa as deemuuf bara haaraa as deemuuf jireenya haaraaf gocha haaraaf uf qopheessite jechuudha. Kaleessarratti osoo hin xiyyeeffatin boru brightiidha boru ifa iftiinni boru as deema jira jettee yooni fi ifitti kan himtu taate. Negative jechuun yookaan positive jechuun maal jechuudha? Negative jechuun is an absence of positive miti. Yooni fi positive hin jire negative jira baay'ee jidduu lama hin jiru jidduu kanan jiraan hin jirtu. Ati takkaahu yaadni kan kee positiveidha takkaahu negativeidha. Filadhu yaada kan kee xiinxaliif duubatti deebi'i. Ati jiruu tanteetirratti jechuun ilaalcha gaariidha qabdamoo ilaalcha hamaa yookaan ilaalcha badaadha qabda. Ilaalcha badaa jechuun baay'ee akka biratti ilaalina sammuu tantee waan irra deddeebitee isiin yaaddu waan ta'eef. So maal jechuudha positive hogguu jenne fakkeenyaaf haa fudhannu. Fakkeenya yoo jenne yoon ifaa jenne oppositiin ifaadha yookaan faallan ifaadhaa maal? Faallan iftiinaa maal? Dukkana. Miti? San jechuun ifaan hin jiru jechuun dukkanaa jechuudha malee jidduu tanan jiraan hin ta'u obboleessa kee obboleettiiti. Takkaahu positivii ta'uu qabda which is yaada gaarii qabaachuu qabda takkaahu yaadni kan kee yaada hamaadha jechuudha. Maaliif yoon iftiin yookaan ifni hin jiraanne dukkanaa jira. Akkasimoo akkasii miti. Yoon qabeenyi hin jiraanne maaltu jira? Hiyyummaa jira. Jechuun maaliif oppositiin isaa faallan isaa kana waan ta'eef. Akkasumatti yoon fayyaan hin jiraanne faallan fayyaa maal? Dhukkuba. Definitely akkuma isin jettan. Faallan jaalalaa maal? Jibba. Faallan nagaa maal? Lola. Definitely miti. So hogguma hundaa namni tokko guuni fi waan takka dalaguu deemu ani yaadni hayya maal fakkaata yaada kan keetu si kuffisa yaada kan keetu si kaasa yaada kan keetu si jijjiira yaada kan keetu akka tijjitaaftu si godha malee namni osoo fi sitti himaa oole harki kan kee hanga fedhe osoo dalagaa oole qaamni kan kee hanga fedhe osoo fi walabummaan dalagaa oole yoo sammuun tantee wal xaxxuu taate yoo sammuun tantee sammuu badduudhaan sammuu jechuun sammuu waan hamtuu yaaddu sammuu miskiinummaa sammuu hiyyummaa sammuu injifatummaa sammuu ani faayidaan qabu kan yaannu taate tasuma sammuun jijjiiramaa waliin hin deemanidha. Ifti jiraannan ifni jiraannan maal? Definitely bara amma yoo aduun jiraate dukkanni ni jira hin jiru bara. Yoo immoo dukkanni jiraate aduun ni jirti hin jirtu. So sammuu teenya tana keessatti jara lamaan kana wal simachiisuu hin dandeenyu jechuudha. So filmaanni tokkumaa fi tokko. Pozitiivii yookaan ilaalcha gaarii qabaachuu fi ilaalcha gaarii qabaachuudhaan jijjiiramni ati fiduu dandeessu malee usneetuma teenyee lakkii baraan hogguu takka qofaan negatiivii yaada malee yookaan hogguu takka negatiivii natti dhufti malee ani yaadni kan eegu yoo yaadni kan eegu hundaa'u productiivii tahee yaada gaarii bara asiin kufus asiin karaa jira asitti yoon dhukkubsadhillee fayyuu jira asitti yoonatti golgolaa illee naaf ifaa jettee eegu hundaa'u karaan sitti cufamullee karaa biraatu jira jettee yoo kan yaadu taate yes indeed ati karaa positive attitude irra jiraata. Positiivii yaadnan yookaan ilaalcha gaarii qabaannan guyyaa tokko yoon fi arra ga'uu baattee boruu ni geessa yoo boruu ga'uu baatte iftaan geessa. So maal jaan barreessonni akka addunyaatti what we think we become waan yaannu taanaa beekaa namni waan nyaatu fakkaate jettee Oromoon so namni waan yaadu ta'a
yoo yaanni kan kee gaarii ta'e yaanni kan kee injifannoo ta'e yaanni kan kee guddina ta'e yaanni kan kee milkaa'ina ta'e yaanni kan kee eenin dandayaa ta'e ni dandeessa yoo moo yaanni kan kee lakkii wahiitu jala jira if shakkite hin godhuu laata kan jettu taate definitely hin gootu wama lamaa jechuudha what we think we become waan yaaddu taata waanin yaadun taha so waan tahuu barbaaddu eenyummaa tahuu barbaaddu boruu jaaruu barbaaddu yooni fi amma ittiin yaadni yoo amma deebistee galgala ganama irratti hin daleene bakka takkaralleedha jijjiirama fiduu hin dandeessu yeroo jibbansaaf kenninu fi yeroo hamiidhaaf kenninu hin qabnu maaliif warroota nu jaalatanii fi warroota nu jaalatan san jaalachuudhaan yeroo teenya qabamtu waan taateef namni sammuunsaa jaalalaan guute jibbaa namaa hin qabu. San jechuun namni waan yaade ta'a jechuudha. Namni waan isa keessa jirtu ta'a. Namni nama jibbu nama jibbansaa argata. Namni nama jaalatu jaalala argata. Namni kabajaa qabu kabajaa argata. Namummaadhaan nama kabaju namummaan isaanii kabajamti. Namni immoo namummaa isaa hin kabajne namummaa namaa kabajuu hin danda'u. So positive attitude kana akkuma isin jedhan amata 12 dabre kana ifirratti delegeetiin kitaaba adda addaa dubbisee warroota ogummaa narra qaban, warroota muuxannoo narra qaban, warroota narra beekumsa qaban, warroota narra hubannoo yaadaa positive yaadatu nama jijjiira, yaadatu biyya jijjiira, yaadatu projektii jijjiira, yaadatu barnoota jijjiira. Barnoonni ni jira, khaleessas ni jira, arras ni jira, itti fufa barnoonni. Projektiin khaleessa ni jirti, arra ni jirti, itti fufti. Garuu ani projektii tanaan, ani namaa wajjin, ani jiruu addunyaati wajjin akkamitti wal simadhee deema yoon yaada kiyya sirreessee, yaadni kiyya bilchaataa tahee, yaadni kiyya tasgabbaawaa tahee, yaadni kiyya jiruurratti pozitiivii tahee deeme qofa waan hin barbaadu san bira gahuu danda'a. So akkamitti yaada kiyya kana sirreessuu danda'a akkuma isin nama narra wayyaa nama narra muuxannoo qabu. Akkasumatti kitaabota addaa dubbisuudhaan yaada bilchaataa yookaan yaada adda addaa horadhe. Kitaaba dubbisuun faayidaan isaa hedduudha. Tanaan durallee isiniif dubbadheetiin ture amma sirran xiqqasho isiniif tuttuqa. Kitaaba dubbisuun faayidaan isaa kan duraa maal akka ta'e ni beektani? Arraba kan keeti maaneej godha. Maal jechuudha namni dubbisu oguu haasa'uu qabu ni dubbisaa miti arrabni kan kee waan hedduun haasa'u. Arrabni kan kee osoo jechuun ogummaan tanti yookaan beekumsi kan kee ni dabala jechuudha. Kitaaba dubbisuun faayidaan isaa maali? Beekumsa kan kee si bal'isa. Akkuma isin jee kitaaba hedduu waan hin dubbiseefin asirraa guutuu takka achirraa isiniif tuttuqaa miti. Kitaaba dubbisuun sammuu tantee tan daangooyitee daangaadhaan hidhamte san tani daangaa xiqqaa tokko keessatti naannoo xiqqoo takka keessatti yookaan beekumsa xiqqaa tokko keessatti hidhamerraa hibaatee boksiidha ala yaaduu jalqabda. Okay, kunis ni jira. Yooni fi namni waasitti kunis ni jira jetteetitti hubannoo adda addaa hubachuu dandeessaadha. Yooni fi nama dubbisu taate jechuudha. Nama dubbisu yoo taate hayyummaa argatta. Maaliif namni yoo dubbise waan kaleessa ture beekaa seenaa namaa beekaa seenaa kabajaa beeka. So hayyummaan kan dhuftu kitaaba dubbisuurraa akkasumatti warroota dalagaa hin qabne irraa fagaatta. Maaliif ati nama dubbisu namni dubbisu namoota yeroo saahatu wajjin taa'uu hin danda'u. Taa'ee dubbisaa haasawaa namarraa ni fagaattaa jettirraa fagaattaa nama projektii ajaa'ibaa ijaaruudha adeemuu taataa jechuudha. Akkasumatti yaada kan keessii bal'isaa hubannoo tan teessii bal'isaa akkasumatti namoota guddina barbaaduuf illee boru gorsaa ta'uu dandeessaa. San qofaa miti warroota dadhabina qaban yookaan warroota dadhabina isaanii hin beekne taatu. Irra hedduun namaa waan hin dubbisneef waan muuxannoo kitaaba dubbisuudhaa waan muuxannoo namoota kaleessa dabranii muuxannoo warroota amata 100 dura muuxannoo isaanii kitaabarra kaayanii hin argatu namni hin dubbisne. Namni dubbisu garuu muuxannoo san waan argatuuf dadhabinni isaa eessatti akka ta'e akka gaariitti beekee dadhabina isaa san karaa ciminaa jijjiirrataa jechuudha. Akkasumatti of course namni kitaaba dubbisu kabajaa argata. Maaliif nama hayyuudha. Namni hayyuun namni isaa wajjin taa'u fedha. Namni isarraa waa baruu fedha. Namni isatti dhihaatuu fedha. Yooni fi fira keetillee ta'u waati bariin abaluun sun fira kiyyaa jetta. Yooni fi naannoo tokkottuu dhalattan barinni sun ilmaateera kiyyaati jetta. Maaliif? Nama hayyuu namuutu ifiin yaa'uu barbaada. Nama hayyuu namuutu kiyya jechuu barbaada. Saniifuu namarraa kabajaa argatta akkasumatti rabbi biratti illee kabajaa argatta. San qofaa miti namni dubbisu nama guutuu ta'a. Namni hin dubbisne barmiila duwwaa ja'a. Namni barmiilli duwwaan hokkatti tuqannee yaa miti. Namni guutuun garuu humaa hin dubbatu namni isa kabajaa. Namni addunyaarra jiru isa kabajaa akkasumatti gaa kabajaa guddoo argataa jechuudha. So
خنراني ilaalchi keessan bareedaa deema jechuudha. Akkasitti gabbistan yaada keessan gabbistan yaada keessan pozitiivii gabbistan sammuu gaarii kunuunsaa deemnaa soo itti cinqamnee itti dhimmamnee akka piroojeektiitti irra dalaguudha qabna yaada pozitiivii guddifachuudha fi yaadni pozitiiviin bakka guddoo nu geessa waan ta'eef akkuma nama facaasee muruutti ilaala yaada pozitiivii jechuun namni tokko yoonii fi maali maqaan isaa ooyiruu xiqqoo takka qabaate ooyiruu xiqqoo isaa san keessatti shanyiin isii yaada ooyiruu jechuun sihi yookaan sammuuteeti ooyiruu tantee waan ati facaastu yookaan yaadni kan kee shanyii ooyiruu teetiti. So ooyiruun tantee yoonii fi ooyiruu gaarii qabaate yookaan sammuu pozitiivii qabaatte ooyiruun tantee sun abaaboodhaan yookaan ililliituu itti biqila. Yoommoo sammuun ati qabdu negatiivii taate yoo maal facaasa jirtaa harama facaasta. Namni harama facaase harama murata. So sammuu teessan eega sammuun teessan gaardana keessanii sammuun teessan ooyiruu teessanii waan bareedduu facaasaa waan bareedduu kaa'ammattan. Jiruu teessanitti waan bareedduu facaasaa waan bareedduu kaa'ammattan. Yaada bareedaa facaasaa yaada gaariidha haammattanii irra hedduun keenya yaada irratti yaadni ni uumama irra daleedeeti guddistaa irra daleedeeti dagaagsita jechuudha. So yaada pozitiivii tahee sammuu waan gaarii yaaddu sammuu waan gaarii abdattu sammuu waan gaarii hawwitu godhuudhaaf irratti dalagaa irratti ifaajaa irratti naamusaan dalagaa dhaamsa kiyya kaarraati waan gaarii akka argattan abdii guutuudhaan qaba viidiyoo tana waan irraa barattan koomentii jalatti nu kaayuu hin irraanfatina maaliif wanni ati irraa baratte nama biraatis ni barsiisti waan ta'eef akkasumatti warroota viidiyoo kana arkuu qaban jettanii yaaddaniif sheer walii godhuudhaan viidiyoo tanaa nama hunda bira gahaa nama hunda biraan gahaan isinin jaaga isinin jaaladha isinin kabajaa waliin guddannaa sammuu guddatte sammuu dagaa'ite sammuu bilisa taate sammuu hawaasa isii jaartu rabbiin nu haa kennu jabaadhaa jajjabaadhaa waraabula.